አንድ ነገር አስምሬ ባለፈው ሰብት ያለው ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ እየታመሰች ተረጋግታ የምታርግ ኤርትራ አትኖርም። ኤርትራ እየታመሰች ኤርትራ ትሬትን እየተደረገች የምታድግ ኢትዮጵያ አትኖርም። ዳስ ዋይ አሁን አብይ የሚያደርገው ነገር መቆም አለበት። ኢትስ ስቱፒድ ኢትስ ዴንጀረስ። ትላንትናም የማይሆን ስራ ነው የሰራው። ትግራይን ለመምታት ከኤርትራ ጋር መተባበሩ አደጋ ነበረው። አሁን ደግሞ የትግራይን ኃይል ይዞ ምክንያቱም እንደ ድሮ ሌላው ሞባላይዝ ማድረግ አይችልም። የተወሰነ የትግራይ ኃይል ይዞ ከኢሳያስ ጋር ለመዋጋት የሚያደርገው ሙከራ ለኤርትራ መጥፎ ነው፣ ለኛ መጥፎ ነው። ፓርቲኩላርሊ ኑቲ አካ ኦሮሞ ወጥ ያና ካደ ገሩን ቀቡ ምክንያቱም አልቲሜትሊ የሚመጣው ውጤት ኪሳራ ነው ለሁለቱም ሀገራት። ዋይ ካም ኦን ጋይስ 70 years of war ምንድነው? የማንም ሰይጣን የሚጫወትብን ለምንድን ነው? ዋይ ይሄ ሁሉ ተሰዶ በየቦታው ሰው የተበተነው እኮ በጦርነት ምክንያት ነው። ኤሪትሪያ is a beautiful piece of land ብዙ ፈርቲላይዘር ያላት የትሬድ አክሰስ ያላት ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ የሆነ ድንበር ነው። and Ethiopia is a massive market and massive land የሁለቱ ሀገሮች ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እና ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ይሄንን ህዝብ ከፍ የሚያደርግ አካባቢውን የሚያረጋጋ ነው። we need to get out of this security mentality እኔ ለመኖር አንተ መሞት አለበት፣ እኔ ለመብላት አንተ መራዝና መራብ አለብኝ የሚለው አመለካከት didn't work ስታርት ከንጉሱ ዘመን ፌዴሬሽኑ ባይፈርስ ኖሮ የኢንዲፔንደንስ ጥያቄ አይመጣም ነበር። ያን ለመጨፈለቅ የመጣው ጦርነት አመጣ። አሁንም ቢሆን ኮኦፕሬሽን አይ ቲንክ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጋፊ ቢራ dhimma Oromoo irratti gurbaan na gaafate dhimma Oromoo Oromiyaa tana dhiifnee Itoophiyaa tana maal goone jette dhagaya reefu feezii keessa dabarreessinii meemi revival, reconstruction, institutionalization, state power. All this is a means to an end. What the end is emancipation, is empowerment. Is about giving better life to each citizens, as citizens as well as a collective. Gaafi Oromoo fi Itoophiyaa kan hoggaa kaafnu dhimma ideoloojiin godhina. Kamtu nageenya wayyaa nuu kenna? Nu jidduttis ollaa wajjinis. Kamtu diinagdeen keenya akka guddatu nu gargaara? Kamtu sirna dimokiraasii akka qabaannu nu gargaara? Kale Oromiyaa jenneef maal jenneef by the way debating kun started in Eden 1960s. Elemoo fi Hussein Surah jidduutti. Barrow was genius. Came up with the term self-determination about gaafa uumu as a way of reconciling. Amma immoo bakka irra jiru kanatti Abiy irraa fottoo barbaada moo namni? Eenyu irraa fottoo barbaada? And what's better for us? Ummata wajjin jirru kana wajjin yoo irraa baane maal jechuu jira? Eertiraa baatee sanii wajjin araara uumne economic integration uumuu qabna dantaa teenya jecha, because we have to trade with our neighbors. To trade we have to restore peace. Waan nagaya daran booreessu osoo hin ta'in waan nagaya fooyyessaa deemu. Human security, political security ummata keenyaa ka fooyyessu. It's not, we have to choose between option adda addaa keessaa san keessaa kan Oromoodhaaf ta'u sabaaf salamii biyya saniitiif ka ta'u Itoophiyaa dimokiraateessanii Oromoonis sabni hundi qeefii irratti ifiif bulchaa biyyamoo haqa walii eegee waliin deemu. Is it going to be easy? No. Kana wal qabatee Amaara wajjin waan ka'u jira. Nuufi Amaarri ummata gurguddaa lama historically wali bu'aa turre. We are rivals. Kun waan dhoofamuu miti. We have been rivals for hundreds of years. That doesn't change. But the rivalry does not have to go to war. We need to manage it. Diversity balleessuu hin dandeessu. Diversity sabootaa dhiisi ta gosoota Oromoo keessaa ta lafa Oromoo jidduu jirtuu haqa walii eeguu irratti siistama haqa walii eegsisu fiduu irratti hojjechuu malee
dhabamsiisuun hin danda'amu. Kanaaf dhugaadha. Humnoonni Amaara keessaa bayanii fi humnoonni Oromoo keessa jiran akkaataa seenaa kalee itti hubannu, akkaataa seenaa gara fuulduraa itti hubannuu fi itti ilaallu irra garaagarummaa qabna. Maal yaaltee jettee na gaafatte, waan gaarii na gaafatte. Wanni Abiy kun deemuu qaban jedhuuf isinitti himu. Abiyyis Mallasis waan silaa godhuu qaban godhuu dhabuudha. Yakki guddaan wanjalli guddaan isaan biyyatanii hojjetan. Mallas Amaaraa fi Oromoo Tigree sadeen kana lola sadeen kanaatiiti walitti morkii fi kanatu Itoophiyaa tana uume irra caalaatti. Kana maaneej gochuurra adda qoqqooduu irratti fuulleffate. Isaatinaa jechaa turaniifi Oromoodhaan dhiphaa isaan timkitanyaa jechuu ture. Abiy hidhanniirtu maal godhere? 2018 irraa kaafne buleen cufaa keessa jiran Amaaraa mamaakirti kajaaniin keessa jiran marii hayyoota Amaaraa fi Oromoo godhaa turre. Maal yaaltan kan jiru? Wanni yaaliin jiru biyya sanitti marii yaaluu turre. Marii kana maal godhe? Ni dhaabsise. ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? በአማርኛ ልንገራችሁ። በተለይ የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ ሲሪየስ ስለሆነ ለሁለቱ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትም አደጋ የሚኖረው ስለሆነ ወደ ጦርነት መግባት ወደ ግጭት መግባት ይሄ ነገር ችግር ውስጥ እንዳይገባ ብዙ ጥረት አደረግን። ከ2018 2019 እስከ 2020 እስክንታሰር ድረስ የኦሮሞና አማራ ምሁራን እና አመራሮች ውይይት ነበር። በፕራይመሪሊ አቶ ሌንጮ ለታ የሚመራው የአማራ መማክርት ምሁራን ያሉበት ውይይት ነበር። አቢይ አስቆመው። ምን ያደርግ ነበር? ኦሮሞ ሲሰበስብ አደገኛ የኦሮሞ ብሔረተኛ መስሎ ይጫወታል። አማራ ሲሰበስብ አደገኛ ኢትዮጵያኒስት ሆኖ ይጫወታል። ኢቨንቹዋሊ አዳንኩት ሄቹ ኢቨንቹዋሊ he stopped that one. We didn't give up. After I got out of prison in 2022, we started another initiative to bridge the gap between Amhara and Oromo leadership. This time, we wanted to correct the mistakes we thought that threatened Abiy. We put it under Ministry of Peace. The man who is appointed as an ambassador right now to states, you can ask him. What's his name? Bin Nalf. We put it under Bin Nalf. Alamusime was involved. Dr. Bikila is involved. A number of Amhara Oromo intellectuals are involved. I was behind the scene. I did not want to be actively visible because I felt that will threaten him. The Americans, the British funded it. There were 2-3 meetings, very productive, very promising meetings. Abiy intervened and stopped it. Why? Just like rulers before him, he feels when two large communities come together. By the way, he does this between Sidamas and Olaitas, between Somalis and Oromos, because that's the way he is trained by the people who recruited him. Okay? An Oromo leader does not need to antagonize Amhara or Tigray. Democracy does not in any way undermine Oromo interest in Ethiopia. In any way, shape. Therefore, we tried. He violently intervened, threatened the ministers, forced all PP members from Amara and Oromia to withdraw. And he killed this initiative in 2023. So we tried. This is a guy who cherishes division. Look at what he's doing between the Tigrayans. He is pushing Tigray to another war. Instead of reconciling and reintegrating Tigray into the federal system, what is he doing? He has split them. Of course, the Tigrayans, since Mallas, they have not produced a unified leader, a strategic leader. He intervened, fomented division between them, and they fell for it. Now they are forced to choose between him and the Eritrean rulers. And this is extremely damaging to Tigray. It's extremely dangerous for Ethiopia and Eritrea. Kun Oromo rammalu jarana. Hoggansi Oromo bare. Itu ummata gadaati,
ummata finnaati, ummata nagaati. Waa sadiin Oromoo kan ittiin jedhamu. Gadaa, finna, nagaa. These are the three pillars of Oromummaa. Nuti Amaaraas araarsinee waliin araaramnee dantaa teenya tiisinee haqa isaanii eegnee fi Tigrees araarsinee biyya Oromoofis Sidaamaafis Walaayitaafis hundaaf taatu jaaruudha hawwiin keenya ni dandeenya immoo maaltu nurraa hir'ate? We have the manpower. We have the legitimate cause. We have the resources. Wanni Tigree addaan babaafne amma akkamiin ilaalle isaan maal jedhamu? Confuse and convince. We don't have to do that. Nations are not built. Maal namni kana amma deengada maal jedha? ሀገር የሚጸናው በደም ነው። ምን ያህል ደም ነው መፍሰስ ያለበት በኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር ለመጥናት? በ6 ዓመት 1.5 ሚሊዮን ሰው ከተገደለ በኋላ ሌላ ደም ይፈልጋል። This is not an Oromo view. This is not an Oromo way. Okay? This is not personal analysis. He just have a twisted view of humanity. Very cynical. That's not an Oromo view. An Oromo view is a humanistic view. Nuti sirna abbaa irree Amaaraatiif sirna abbaa irree Tigree hoggaa falminu Tigreedhaan falmaan turre Amaaraan falmaan turre sirna nuufis ummatoota saniifis sanirra wayyaa kan ummatan qoqqoonne ummatan ajjeefne ummatan saamne humna jennee waadaa gallee bara ambar gaafan jara wajjin goshee godhu Oromoo walis bulchuu hin danda'u biyya bulchuu dhiisin aan jedhan harreen dhumuu gaatu isin wal caalaa bulchiti jechuun hin ture bara har'a garuu qaanii san nurra deebise. Because he's so childish, you know. You know, Abiy brought the worst in Ethiopian people. When you say laltani, boleh ni refu asya turti. This cruelty, Ethiopia kese namni wala jesa mi. Nama jira walgu boye magarsani beitan. He brought out because he's so cynical. He's so cynical. I don't know where he got this idea. Nenga demalja. Jimma guutu digeti. Ummata irraa buqqaase ummanni kaasaa alxayyaquunim jira. By the way, roorroon akka jimmarra jirtu bakka biraan jirtu osoo lolli hin jirre jimma keessa lolli hin jiru. Garuu roorroon isaan ummata irraan gahan namni biyya diigaati biyya injaara jira. That's why የእኛ ሀገር ህዝቦች መረዳት ያለባቸው አብይና የተወሰኑ ሰዎች የሚያደርጉት ተንኮል ሸር ኦሮሞ የተመኘም አይደለም የኦሮሞ ፍላጎትም አይደለም ሊሆንም አይችልም። እኛ የምንፈልገው የታገልነው ጭቆና እንዲነሳልን በማንነታችን እንድንከበር በቀያችን ላይ እንዳንዘረፍ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተወያይተን ተደራድረን ተከራክረን በቀያችን ላይ ራሳችን አስተዳድረን ሌላው ቀዩ ላይ ራሱን አስተዳድሮ በፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስልጣንና ሀብት ተከፋፍለን ተከባብረን የምንተዳደርበት ሀገር መመስረት ነው የምንፈልገው። አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ከጎረቤቶቻችን ጋር we want Eritrea back not by taking away their sovereignty. ኤሪትሪያ ከኢትዮጵያ ስትገነጠል የኢትዮጵያ አንድ አካል ነው የሄደው። ኢትዮጵያ ተጎዳች ኢኮኖሚካሊ። ያንን በደም የተገኘ ሉዓላዊነት መንጠቃም አይደለም ያለብንኛ። ነገር ግን የኤርትራን ሉዓላዊነት አክብረን የፖለቲካ ሪኢንቲግሬሽን ያስፈልገናል። የኢኮኖሚ ሪኢንቲግሬሽን ያስፈልገናል። ከሶማሊያ ጋርስ we share large border። በዓለም ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ለሶማሊያ ነው። የባሌ የአርሲ የሐረርጌ ምርት ሶማሊያ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው። ይሄንን ኢንፎርማል ኤክስፖርት ፎርማላይዝ አድርገን የሶማሊያን ፊሽ እኮ ኤቭሪባዲ ዩዝ ኢት የነሱ ሜሪታይም ማስከብረን ጥቅማችንን የጋራ ማስከበር ነው የምንፈልገው። that is the Oromo vision for Horn of Africa. That's what Oromo wanted to offer. ስለዚህ አሁንም እየተካሄደ ያለው ነገር አይወክለንም። ዝም ብለን ደግሞ አንቀመጥም። we will fix it. ቅድም በኦሮምኛ ብያለሁ። ካንሰር ነው ያለው ሲስተም። ከዚህ ካንሰር ውስጥ አንዳንዱ ሰርጂካሊ ሪሙቭ እናደርገዋለን። አንዳንዱን በኬሞቴራፒ በራዲዬሽን እናስተካክላለን። ሌላም በድዋ ይስተካከላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለሁላችን የሚሆን ነገር እንገነባለን። ከናፍ ወር ፖርትላንድ ሁሉ ከይዘ ነገርና አሜሪካን ሲተኒ I'm so happy to be here. There is a lot of danger.
There are a lot of challenge in the country, but there is also a lot of opportunity. Bakarraa kaane abboonni keenya dukkanatti ija babaasan. Remember Adam Saaddoo fa'aa baalirraa xalayaa baadhataniiti baatii takka miilaan deemanii Finfinnee dhufanii hoggaa isaan dhufanitti jaallan isaaniidhaa jiranii waraqaa nyaatan. Our technology is high. So we will use technology. Gaafa Hayilee Fidaa fi Baaroonfaan mootummaa dargii keessa hirmaatan. Nootii isaarraa hin arge yeroo hedduu naasaya. Oromoo digrii diploomaa qabdu kum tokko diploomaa qofa argate. Har'a miliyoonaan jira jechuudha. Wanni barbaachisu maali? Rakkoo jirtu waakkachuu. Mootummaa Oromootii jallattuus hamtuus teenyaa jallatteetum haa deemtu jallannaan fe'aan harree jallate ni kufa. Fuudhee siin kufa jechuudha. Sirreessuu qabna jechuudha. Jarri kun Oromoo mitii hin jeyina. Oromoodha. Oromoo jallaadha. Jallaa kana ciraan sirreessina. Ciraan cabsine ofirraa kaafna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo haqas qabna. Beekumsas qabna. Kaleewuu gaafa baankiif taankiin nu harka hin jirre sirreessine. Har'a rakkoon Oromoo humna dhabuu miti. Har'a humna isteetii qaba Oromoon. Rakkoon irra jiru maali? Humna san weest godhu jira. Diroonis kilaashii hidhatee jira. Walirratti waan hin taane baasaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf biyya ijaaruudhaaf Oromiyaa, Itoophiyaa ummatoota hundaa fi nuufis hundaaf taatu ijaaruudhaaf ni carraa'ina. Hojii keessanii jabaadhaa. Work hard. Work hard. Earn more. Own your own business. Barana keessa ijoollee nama dhuftan barana kuuliin yoo eegaltan 5 years down the road kuuliidha yoo itti fuftan that will break my heart. I want to see you own your business. I want to see you grow. Because it's a accumulation of each individual that makes up the nation. Kanaaf jabaadhaa rabbi nagaa walitti nu haa deebisu nagaan naa bulaa isin jaaladha.